hundaa'uun OBS seenaa koo wajjin wal qabata, duudhaa koo wajjin wal qabata, aadaa koo wajjin wal qabata. Kana yoon jedhu ogummaan baradhe ogummaa gaazexeessummaati. Ogummaa sanaan immoo hojjechuudhaaf miidiyaan jiraachuu qaba. Kanaaf ogummaa sanaan gaafan miidiyaa argadhe hojjedhu immoo duudhaa koon ibsadha, aadaa koon ibsadha, eenyummaa koon beeksifadha. Anaaf OBS eenyummaadha. Maaliifan eenyummaadha jedhee namni maaliin beekama jettee waan hojjetamuun beekama. Waan hojjetu saniin madaalama. Yoo tokko amma nama agartee waggaa wal dubbistu maqaan haa kennu sin jedhu abbaa keefaa qabachuurra dafeesi yaadachuudhaaf dafeesi beekuudhaaf shuumii OBS jedhee qabata. Kanaaf OBS keessatti waan hojjennuuf ogummaa keenyan waan dandeenyuun saba keenya bira waan gadi baanuu fi eenyummaa si ibsa inni eenyudha waan hojjettu si madaalamne waan ta'eef. OBS gaafa dhalatu chaalenjii akkasiitiin ciniinsoo akkasiitiin gaafa dhalatu iddoon arganne muka jalatti dhalate jechuu dandeessa. Mana namaa keessatti jechuu dandeessa. Gola takka achi deemaa as deemaa iddoo dhaabbataan arganne ture. Yaadadha walimaan yaadannaa waggaa kurnan kana namoonni baay'een jaarsummaa faariyyoonni gaafa wal argan iddoo ta'anii itti haasa'an iddoo itti qo'atan Baqqalaa Mollaa kana Adaamaa jechuudha. Achi faateenye waa'ee proposaalii, waa'ee tiitoriyaalii isaa, waa'ee foormaatii isaa qophiin qabiyyee akkamii ta'uu qaba. Akkamitti Oromoo bira geenya? Akkamitti aadaa isaa isa jedhu kana OBS gaafa maqaa isaarraa bocuurraa kaasee biiroo xiqqoo tokko nama 17 taane 16 taane 18 taane daddabalan irraa waan ta'e namoota muraasa biiroo xiqqoo tokko 3-4 kan jedhamtu keessa teenye kaan immoo muka jala teenye OBS inni seenaa uummataa duudhaa uummataa baase kun achitti dhalate rakkoo keessatti dhalate jechuudha. Nuti akka qaama tokkootti waliin taane wantoota hedduu hojjechuudhaaf rakkoo hedduu nu mudate fakkeenyaaf amma yeroo dheeraadhaaf intarneetiin humna guddaan qaba waan tureef na yaadadha. Hanga halkan keessaa taasisee galii sa'aatii 10tti mana intarneetii mana dhuunfaa hoteelota nama kadhannee hanga buluu jechuudha. Achi teenyee qophii tokko dabarsuudhaaf hammam hojjechuu qofti bu'aa miti ala sana. Hojjettee dabarsuun miti iyyuu qormaata biraadha. Laayivii miti waan ta'eef intarneetii humna guddaa gaafata. Teeleen humna guddaa intarneetii hin kennu ture. Kanaaf manneen waan humna akkasii qaban manneen intarneetii deemtee achi buluudhaan waan achi turuudhaan malkan keessaa sa'aatii 7-8tti Finfinneedha. Sa'aatii 7-8tti kaaniin yaadadha. Adaamaa faatti yeroo nuti galaa ture qophii tokko lama dabarsuudha. Waan baay'ee keessa dabarsineetu qophii sana hunda dabarsaa turre. Abbaa qabeenyaa Obbo Dinquu Dayyaasaa wajjin walitti dhufneetidha kan miidiyaa kana hundeessine. Gaafa hundeessinu waggoota muraasaaf yookaan gara jalqabaa kana isinan deeggaraanis isin immoo hojjettanii galii galchitanii of dandeessu isaa booddee cimtanii hojjettu jedhamne dhugaadha. Akkaataa sanaan walitti dhufnee haasofnee miidiyaa kana gadi dhaabne yaadatta gaaddisa mukaa jalatti fa'aa hoteelota keessa gaaddisa jalatti yaada waan kanaa hundeessuudhaaf gaaf deemnu maqaa isaa moggaasuudhaaf gaaf deemnu waan Oromoo madaalu maqaaf qabiyyeelleen sagantaa bashannanaa keessatti aadaa aartii fi eenyummaa Oromoo sirriitti addunyaadhaaf haala agarsiisuu danda'uun miidiyaa kana gadi dhaabnaa jennee akkaataa itti nu dabarsine sila maal sitti mare gaaddisa mukaa jalatti teenyee qabiyyee isaa baasuu mataa wal dhukkubsinee karaa kanaan Oromoodha waan gaarii karaa hojjechuu dandeenyuun cuunfinee bifa kanaan qophiilee akka qe'ee Oromoo fa'a akkamitti qe'ee Oromoo kabara akka goonu akka itti irratti wal mormaatiin ture waan kan hundeessuuf gaafa itti dadhabaatiin ture qophiilee yoo san hundeessine baay'ee isaa yaadatte sagantaa dhangaa dur ijoollee taanee miidiyaa irratti beeknu yeroo sagantaan afaan Oromoo daqiiqaa 30 qofa akka biyya kanatti qabutti jecha dhangaa namni hundi liqisiifatu sana seenaa sanallee hin deebisne dhangaa gaafas moggaas utubaawwan gurguddaa arfan tokko lafa kaawwateera. Tokko aadaa beeksisuu, duudhaa tiksuu, seenaa himuu yookaan beeksisuu, akkasuma aartii fi afaan jajjabeessuu beeksisuu fi hawwata turizimii kan ta'an qabeenya turizimii kan ta'an beeksisuudha. Isaan kun utubaawwan OBS. OBS uummata keenya wal barsiisuu keessatti ga'ee guddaa ba'ee jira.
Uummanni keenya baay'eensaa kan inni wal bare keessumaa gosti Oromoo baay'eensaa kan inni wal bare miidiyaadhaan miidiyaa afaan Oromootiin keessumaa. Keessattuu waggoonni kurnan darban kuni seenaa siyaasa Oromoo keessatti yeroo siyaasni Oromoo itti baay'ee ho'ee dubbatamu waan tureef waa'ee siyaasaa dhiisanii waa'ee eenyummaa, waa'ee aadaa, waa'ee aartii, waa'ee seenaa dubbachuun baay'ee ulfaataa ture. Dhaggeeffataa argachuufuu nama rakkisa ture. Miidiyaa sensational ta'etu daawwatama ture. Miidiyaa amma kanatu uumame yabalutu du'e yabalutu ajjeesetu daawwatama ture waan ta'eef carraa sana cabsee lakki karaa kanaan immoo Oromoon dhimma akkasii barbaada jedhee kan akka aadaa akka seenaa warra dhalootatti darbuu danda'an warra eenyummaa irratti xiyyeeffatanii Oromoodhaaf hiika kennisiisuu danda'an irratti hojjechuun ulfaataa ture. OBS kana cabseetu dhiibbaa kana uume. OBS miidiyaa aadaa keenya qoratee qorachiisudha. OBS miidiyaa warraaqsa aartii keenyaa cimsudha. OBS miidiyaa eenyummaa keenya irratti xiyyeeffatee hojjetudha jedhee uummanni keenya waa'ee egereesaa, waa'ee duubasaa kaleessaasaa akka inni yaaduu fi egereesaas akka inni tilmaamu, akka inni ilaallatee ejjetu, waa'ee eenyummaasaa, waa'ee dhalootasaa akka inni yaadu dhaabbata godhe, dhaabbata akkuma sii kaase dhiibbaa cimaa gama kanaan uumee jedhee kaasuu hin danda'a. Duudhaansaa inni guddaan qabatee ka'e otoo loogii tokko eenyumaaf hin loogiin aadaa uummataa, seenaa fi safuusaa namoota badan, namoota gumaacha guddaa gumaachanii aartiidhaan, seenaadhaan, qabsoodhaan garuu dhokatan barbaadanii baasuu qe'ee Oromtichaa bira geenyee waan Oromoon dhugaan Oromoon qabu sana baasuu duudhaa jedhu qabatee hundaa'e aartii fi aadaa seenaa duudhaa irratti. Uummanni keenya Gujii fi Boorana jiru. Uummanni keenya Ituuf Humbannaa jiru, uummanni keenya Karrayyuu jiru, uummanni keenya Walloo jiru. Aadaan isaa maal akka fakkaatu, lafti isaa eessa akka jiru, qormaanni inni keessa jiraatu maal akka ta'e OBS uummata kana walitti fidee wal barsiiseera, wal hubachiiseera. Inni tokko isa tokkoof akka yaaduuf ga'ee mataasaa ba'ateera OBS. Inni kun waan guddaadha. Gaafa asii kaanee Walloo deemnu biyya hin beeknu, deemnee hin beeknu. Konkolaachisaan keenya deemee hin beeku. Nu gaazexeessitoonni lamaa fi ogeessi kaameraa keenya deemnee hin beeknu. Qofa nama achi kominikeeshinii kan bulchiinsa magaalaa Kamisee jiru bilbilaan arginee hin dhufnaa waa'ee Oromoota waloo hojjannaa kana qofa. Waaqni sitti agarsiisu. Asii kaanee daandiin eessa jechaa gaafachaa hamma baateetti, amma warra baabbuutti, amma arxummaatti, amma daawwaa caffaatti lafa konkolaataan keenya deemuu dadhabe konkolaataa dhaabne kiiloomeetira 21 miilaan deemne lafa giileen itti oomishamu lafa fal'aanni cilfaan jedhan kun har'attiin kiiloomeetira 21 miilaan deemne dhaqne. Gaafachi geenyu akkuma aadaa Oromootti ati baddaa warra baabbuu keessatti namni marqaa qopheessee OBStu dhufa jedhan. OBS dhagaa turan, waan OBS dubbatu dhagaa turan. Isaanis lafa kiiloomeetira 21 miilaan deemaniiti lallaafaa bitanii bishaan bitaniiti nuuf jecha mana wayii nu fidan nan seene nan taa'e. Ani iddoon deemne kuni namni afaan Oromoo beekus jira jedhee yaanne Oromoonis jira jedhee yaanne achum ga'een arga jedhee yaade gaafan dhaqu akkuma gaafa siikoo dhaqxeetti marqaa fidanii nu dura kaa'anii bishaan. Keessattuu maal jedhanii nu laxaxxaba taane laxaxxaba foonii wayitti dhoobamne yookiin achirraa fuudhamne nyaatamne yookaan of amansiifne achirratti nafne jedhanii haasa'an. Achi kaanee masqiida seenaa Itoophiyaa keessatti waggaa 700 ol qabu masqiida shonkee gaafa deemnu asii ol dhagaan 70 walirra tuulamee masqiida dhakaarraa ijaarame gaafa argu
himaamota, ulamaa'ota, sheekota achi keessa jiran gaafa as yaa'an biyya Oromooti. Biyya sheekotaa jedhu isaan. Biyya sheekotaatii jedhan. Kana hunda qorattee Oromiyaa fiixeedha hanga fiixeetti fakkeenyaaf qe'een Oromoo tokko nunaafuu inni qophii qe'ee Oromoo jedhuun hundeessine Oromiyaa lixaa hanga bahaatti kibbaa hanga kaabaatti inumayyuu amma Wallootti amma Raayyaatti uummata naannoo biraa keessatti daangeffamee ofii isaatii rakkoo keessa jiru aadaansaa afaansaa rakkatee dhibamee jiru maal fakkaata uummata Oromoo biraarraayyuu addaan citee uummanni Oromoonni garanas jiru waa'ee isaa baay'ee quba hin qabne inni achi jiru uummatni Oromoonni garana jiru nu dagateera yeroo inni jedhetti gara sana deemnee afaan sagantaa aadaa isaanii duudhaa isaanii maal akka fakkaatu sirniin isaanii garagaraa isaanii tuunafin yeroo garagaraatti itti deddeebi'uudhaan yeroo tokko lama qofatu hin ta'in akka kanatti wanti hojjetame jira Oromiyaa keessa jiraan odeessiin bakki nu hafe hin jiru. Aadaa wal gargaarsaa kana tokko jedhee kan jalqabsiise OBS namni akka itti ba'ee wal yaamee walii iyyee godhaatuuf hin turre. Artistiin keenya miidhamee bu'aa guddaa buusee osoo inni dhukkubamee rakkoo baay'ee ragaa jiru akkamitti ilaalaa jedhee achi gabbaasee gargaartanis dhiistanis jedhee saba bal'aa biraan kan gahaa ture OBS kana hin yaadatama. Sirriitti beeka namnu bakka wajjin himuun barbaachisaa ta'e gama artistoota namoota hojii gurguddaa hojjetan san qofaa miti gootota keenya baay'ee qabsoo keessatti waan baay'ee hojjetanii umurii dullumaa fa'aatti kan dagataman gadi baasee inni eenyu seenan isaa iyyaafannoodhaan gadi baasee yoo mul'isu duraan sirbaan beeku gootummaa isaa barreeffamaan kitaaba irraa dubbisanii beeku isuma dhokatee jiru san gabbaasanii yoo mul'isan edaa jira mul'isuu qofaa miti maalirra jira dhukkubsataa jira gargaarsa dhabee maal qaba nama gargaaruu qaba qabsoora ture ilmoon qaban ilmoon isaa Oromoo mara isin jedhee qabsaa'ee jedhee gabbaasee kana ogummaa jiru uummatatti gabbaasee himaa kan ture OBS aadaa wal gargaarsaa sun egasii dhoweeti nama miragee aadaa wal gargaarsaa sarkaa mootummaatti hundaa'ee amma namni bakka jiru wal gargaaraa jira. Qe'ee Oromoo dhaqnee waan Oromtichi qabu otoo ittiin hin dabaliin otoo irraan hir'isiin fuunee akkasumatti itti dhiyeessine uummanni baay'ee nu fudhate nu jaallate. OBS jedha duriitti. OBS duudhaa irratti seenaa irratti dhugaa uummatichaa qe'ee Oromoo keessa dhaqee Oromoo maal akka qabu seenaasaa bakkeewwan seena qabeessa ta'an namoota badan barbaadee uummatatti mul'isu namoota rakkatan akka gargaaraman taasisuu keessatti kana qabatee ka'ee isa sirriitti galmaan ga'e. Waan aadaa fi seenaa Oromoo irratti ka homtuu hin haalle maalummaa OBS'ti. Walloo kaasee walloo raayyaa kaasee haga raayituutti waan jiraa qophiilee seenessaan ati hojjetturraa kaasee qophiilee seenessaan ati hojjetturraa kaasee hanga qe'ee Oromootti kanuma leellisaatiin bahe yoo leellisu ragaa qabatamaan fidee uummata kanatti agarsiisuun inni achi jirus akka as jiru inni as jirus akka achi dhaqe karaa OBS riqicha ta'ee Oromoo wal arge. Warra sirni isaan jijjiiree lafa isaanii jijjiiruu dadhabe. Warra isaan sirna meendhachaatiin horii qalanii meendhacha lafa kaanii lafa isaaniitiif baasii yookiin maqa moggaasaa itti godhan garuu nu miidiyaarraan dhageenye garuu isaan bira darban nama hundumaa kana hunda maanguddoo qoratanii xumuran miidiyaa wayii waa'ee Oromoo kan dubbatu jira jedhanii miidiyaa OBS jedhamu wayii yoo argitan ijoollee sana na qunnamsiisaa irratti dubbadheen du'aa waan hin baadheen duuneen qabaa jedhan. Barreessitoonni Afrikaan baay'een isaanii Afrikaa keessaa maanguddoon tokko du'uun laayibirariin yookaan manni kitaabaa tokko akka gubateetti ilaalla kan jedhaniif ragaadha namni kun. Achi dhaquu hin dandeessu garuu tooftaa'umee waraabanii achi hin gaafatiin haahumaan gaafatiin haasaanii ragaan qabeedha baatamee dhufe. Sana hunda dhaggeeffadheen nan maraadha of amanuu hin dadhabe. Oromoonni kaaba Itoophiyaa jiraatan maal akka ta'an eessa akka dhufan mootummaan isaanii akkamittiin akka ijaarame
warri kuush bonayyaa jedhaman akkamittiin gorgoraarra jedhame kan iddoo gurguruu jedhamutti iddoo Oromoon geessee loowwan isaa gurguratu. Jaan takkal iddoo Amaarriif Oromoon osoo amantiin kamuu biyya kana keessa hin dhufin dhaabbatanii waliin irreecha irreeffatan. Ragaa kana hunda qabatanii hiddilatiinsa isaanii Oromoonni amuuruu akkamittiin akka chiillatan gaddiriiran Oromoonni gindabarata akkamittiin akka chi gaddiriiran Oromoonni hituu humbannaa akkamittiin akka diriiran caffeewwan muudaa Oromoo mormor Finfinneen walaabu akkamittiin akka diriiran kan hundaa qorannee waan daandiirra jiru bitaa mirga jiru qeen Oromoo maal akka fakkaatu taabbisaa gaarrisaa solollisaa miidhagummaansaa qeechi maal akka fakkaatu deemne qee Oromootiinis faana gaazexeessaatiinis imala sana karaanuma gaafa deemtu mana isaa taa'ee idaa gara ituu humbannaa gara Dirree Dawaa gara Harargee yoo deemte gara Gujii Booranaa yoo deemte gara Wallaggaa hanga Dambidooloo hanga Shabalitti hanga daangaa Gambeelaatti bosona Garjeedaa keessa deemte gaarrisaa seenaansaa aadaansaa maal akka fakkaatu Harargee Shaggooyyee dhaqxe hanga Walloo Kamiseetti kana hundumaasaa gaafa fuutee OBS'n agarsiiftu idaa kanaayi akka cirrachaa sanaayi hibboof mammaaksi kee akkuma jedhee Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waan hammaaramee dhumne kana wantoota hedduu hojjenneera irra caalaa immoo yeroo dhiyoos immoo kalaqa irratti biizinesii irratti namni hojii sirriitti akka hojjechuu danda'u hojjetee jiruus jiru jireenya isaa mo'achuu akkamitti akka danda'u muuxannoo namoota biyya alaa biyya keessaa waa'ee biizinesii irratti waa'ee fayyaa irratti uummata kanaan biraan waan qabatamaa waan dhugaa hawaasa keessa jiru otoo gara mootummaa gara uummataa qofaan godhin biriij yookaan immoo riqicha ta'e wantoota gurguddaa hojjenneerra. Ammoo namoota dhuunfaa yeroo baay'ee amma namoonni maallaan jedhanii kan darbe faarsuun maal godhaa warri jedhantu jiru. Namoota ofii kaleessa dhalatanii kaleessa jibban. Namoota ofii kaleessa seenaa lafa kaa'ame arganii mogoleen isaanii jabaate. Nu bar wanti mogolee nu laaffisu kumitamni otoo jiraatu mogolee Waaqoo ilaalleet, mogolee Adamsaa Addoo ilaalleet, mogolee Taaddasaa Birruu ilaalleet, mogolee Elemoo Qilxuu Jaatanii Alii ilaalleet, seenaa Kombolee Jaarraa dhaggeeffanneetu, tumaa Makkoobilii fi tumaa Cangaree Kormee dhaggeeffannee barreet akka isaanii dhaloota taasisuuf akka isaanii ta'uu hawwuudhaaf Karrayyuu fudhasitti Arroollee Fiichee seenaa jedhamu jira. Arroollee Fiichee lola Karrayyuu keessatti daangaa lola Karrayyuu lola 18 daangaa ofiitiif kachuudha. Lola 18 nama dursee lola 16 mo'ate. Abbaa Bitawoo Diimaa, Abbaa Bircaa Rarragaa, Arroollee Fiichee, OBS kan qotee Oromoon lolee lolchiisaa goota akka Arroollee Fiichee ijoollee ilmaan Karrayyuu bira deeme har namni goodaa deemu hundumtuu Arroollee waliin jedha akkasaa ta'uuf. Abbaa Bobeessa Diimaa Oromoo yoo goota qabu namni dhaloonni sabni goota hin qabne hin gootamu. Dhaloonni goota hin qabne garbummaa jalaa hin bahu. Nu waa'ee jaatanii waan kaafnuuf jaataniin biraa Boorana keessaa akka bahuuf. Waa'ee Maammoo Mazammir, waa'ee Abishee Garbaa gaafa nyaan dhaloonni Oromummaan kennu jedhee of nyaatee akka du'uuf, of nyaachaa akka du'uuf. Abishee Garbaa dhagaa miti bar nama. Nama kan isa taasiseef immoo gaafa namni hin jirre waan nama ta'e argameef. Akka warri kamisee jiru inumayyuu yaadatte yoo ta'e gaafa achii dhufa warri raayyaa siifi bosonaan qunnamtanii asii hanga Baaleetti deemtanii kaan asii hanga Harargeetti wajjin deemtanii maaliif isin barbaadan isin qunnaman beektaa?
kara OBS maaliif isin argan? OBS tu miidiyaa akkasii ture. Gaafa Oromoonni Harargeedha buqqaan jarreen sun nutti bilbilanii warra Abbayyiiti raayyaadha nu fuudhaa obboleessa keenya du'ee nu agarsiisa akkuma dhuftanii nu iyyafattan fuudhaa nu geessaa jedhanii achas bilbilan. Yeroo ibiddaasan. Jabana wayyaanee jabana qabsoon Oromoo danfee mataarra gahee har'a moo boru gannammaa isaa hin beekamne warra Abbayyiidhaa dhaqxeetu naannaa Tigraay keessa dabartee fiddee jara kana ati Oromoodhaa isa isaan Oromoo akka Oromoon jedhan dha'uun barbaanne isa isaan ukkaamsan isa isaan dhoksan namni bari qawwee atitti nyaachifattee qopheeffattee achi hirkifatte namni biraa fuunaan waan gootu situ beeka jechuudha. Isa isaan akkasittiin kaawwatan gaafa dhadhee fuunu nama 30 mana kilaasii tokko qabdoo fi keessa bulu keessa dabareen kaan ciisanii kaan dhaabatanii kaan wal kaasaa nama 30 mana kiyya bulcheen halkan immoo asii deemaa buleen hirnaa geesse jechuudha. Hidda Oromoo walitti hidhuudhaaf afaan Oromoo walitti hidhuudhaaf sheekota walitti qabne dhaqaatii sheekota Ramadaatii raayyaa keessatti mana sababii amantii fakkeessanii Qur'aana qaraasisuu fakkeessanii akka isaan dhaqanii afaan Oromoo achitti barsiisan aatiif abbaan hin beekan ijoolleen afaan Tigree haasa'an yookiin afaan Amaaraa haasa'an akka isaan dhaqanii irra dibaansaa Qur'aana qaraasisuu keessaan afaan Oromoo akka dhaloota barsiisan akka ijoollee barsiisan sheekotaan ulamaa'otaan walitti finnee cirootti teessifnee kana hojii namaan boodaa kan keessanii jennee bosonaa dheeressaa afaan haa galatoomtu Saaliyaa Saamii. Qophii iyyaafannoo fa'aa yaadatta. Ajaba akka namni jedhutti kanaan dura miidiyaa qabnaayyuu jedhee akka namni of shakketti bara meeqa OBN irra TV dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa yeroo sana kan hojjechaatiin turre. San hunda ta'eetu gaafa OBS'n dhufee waan akkasii jalqabu miidiyaan hundi egaa kaaraakterii mataa isaatiin dhufa gaafa dhufu waan hin baramin wayii fideetiin dhufa. OBS dhalachuu waan hin baramin akkasillee fidee kanaan dura Oromoo miidiyaa qabaayyuu jedhee akka namni dhufu gaafatutti geesseera. Gaafa immoo uummatatti dhiyaattu wanti ittiin dhiyaattu wanti dubbatu jira televezyiinii irratti jechuudha. Keessumaa televezyiinii irratti wanti ijaan argamu mataan isaayyuu kontentiidha jedhamee yaadama. Qabiyyeedha jedhamee yaadama. Kanaaf nuti qophii dhangaa gaafa jalqabnu OBS qilleensarraa akkuma baheeni qophii dhangaa irraanfatame deebisnaa jennee murteessine. Qophiin dhangaa Saatabaa'oo irratti beekama ture. Saatabaa'oon gaafa dhiibamee buqqa'uu qophiin dhangaas achumaan walumaan dhofkame. Nuti immoo maal goone dhangaa isa warri dhokse awwaala irraa rurrukunneetu ol kaabnee qabannee uummata kanatti haa mul'annu jenne. Gaafa immoo dhangaa kana qabannee uummata kanatti mul'annu tokko uffata aadaa keenya haa uffannu jenne. Inni iyyuu qabiyyee tokko waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waggoottan kurnan darban kana keessatti qophii dhangaa uffata aadaatiin dhiyeessaa turre. Waggaa 10 walitti aansanii torbaniin uffata aadaa uffachuu jechuun waan guddaadha. Waggaa 9 waggaa 8 uffanni aadaa akka ammaa kana baay'ee miti. Hodhisiisuuf illee hin argattu, namni illee siin hodhu, kireeffachuuf illee muraasa jira. Torbeen immoo hodhisiisuun hin ulfaataa. Dhimmoonni haaromsa gadaa Oromoo, dhimmoonni wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Oromoo kanaan dura iddoo adda addaatti harca'ee garuu hundeen isaa immoo hin badin abbootii keenya harka akaakileewwan keenya harka ture. Hundaa'uu dhaabbilee miidiyaa Oromootiin ifatti bahuu eegaluunsaa waggoota 10 darban kana keessa ture. Seenaa kana kan qooddatu immoo abbummaadhaan keessattuu giddu galeessaan OBS jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Tokko qe'een inni itti hundaa'e qe'ee Oromoo keessatti. Hojiin inni hojjetullee hojii aadaa, hojii seenaa, hojii aartiiti jedhamee editorial poolisii isaatiin, imaammata gulaallii isaatiin, foormaatii sagantaa isaatiin hiikkoon kennameefiira waan tureef dhorkii tokko malee daangaadhaa hanga daangaatti waa'ee seenaa Oromoo, waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee aartii Oromoo hojjechaa ture jedhanii dubbachuun hin danda'ama. Kana keessatti wanti irraanfatamuu hin qabne waa'ee sirna gadaa Oromooti. Sirni bulchiinsaa sirni gadaa Oromoo iddoo adda addaatti qe'ee Oromoo hundattuu aangoo wal harkaa baallii wal harkaa fuudhamaa haa turu malee sirna isaa eegee
duudhaa isaa eegee hojiirra oolaa ture yoo jenne seenaa waggaa dhiyooti waan ta'eef Oromoon hundumtuu qe'ee isaatti yaadata. Dhimmi kun dhimma baay'ee harca'e, dhimma baay'ee rukutame. Oromoon gaafa rukutamu gadaa isaatu rukutame. Sirna bulchiinsa isaatu rukutame waan tureef uummanni sirna bulchiinsaa hin qabne immoo sirna ittiin walitti hidhamee deemuu hin qabu, sirna ittiin buluu hin qabu. Kanaaf OBS gaafa hojii isaa tokko jedhee jalqabu haaromsa gadaa Oromoo irraa jalqabe. Yaadattu ogeeyyiin keenya si dabalatee godinaalee Oromiyaa caaseffamaa irraatiin jiran hunda keessatti bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti dhimmi haaromsa gadaa Oromoo OBS'if hojii isaa isa ijoo utubaa isaa isa guddaa ture. Kana waggootanii lamaan sadan hundeeffama isaatii kaasee jiru keessatti sirni gadaa Oromoo iddoo jirutti wal harkaa fuudhinsa baalli isaa waggaa 8 akkamitti wal harkaa fuudhama? Sirni gadaa maalummaan isaa maali? Eenyu hirmaachisa? Sirna bulchiinsa dimokiraatawaa ta'e amma addunyaan ittiin bultu keessatti gahee maal qaba? Dhimmoota jedhan kana bifa barreeffamaatiin qorattoota gaafachuudhaan afgaaffiidhaan dookumentariidhaan hojjetanii uummata kanaaf dhiyeessuudhaaf OBS hojii jalqabaa kan godhate kana ture.